Ashama harka fuula kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo warri sooshaal miidiyaa TikTok jala jirtu bakka jiraatan isin jecha har'a ammoo nama hin waliin bilbilan haasa'uu barbaade daqiiqaa takkaaf na eeggadha. Okay? Maayini namni sun illee hojjetan ittiin bohaartan ittiin irraa barumsa hedduu irraa fudhatan jedhetii yaada. Kanaaf namni akka kiyyaa kun hedduu waan jirtaniif na eeggadha ibsa. Aloo? Aloo? Nagaa makkam nagaa jirta. Mee wanti si gaafachuun barbaadu ani mucaa dheengaddaati gaafii kan kuna dhageeffadha dursa. Qohi ati amma Bengaalii waliin akkamitti bultii ijaarrachuuf garuu qalbiin kakkee hawwitee itti seentanatti dhuguma kaare natti akkanumatti sila jaalala lagi jeeti moo jaaladheetumaan abbaa mana kiyyantaa jette akkamitti koo amanteetni namni kun nagata jettee yookaan immoo biyyi isaa garagaraa yookaan immootu asin na dhiisee na biraa gataa yookaan immootu gaafa waan adda addaa keessa seeneetiin jedhe yookaan nagati namni kun na jibbuu danda'a jettee waan akkanaa kana shakkitee beektaa minatti maal jette akkamitti shakkina qo'ati hin du'aa namni kun nagataa namni kun na jibbaa namni kun immoo akkuma na jaalatu na jibba jettee maaf hin shakkine qo'e dhugaa rabbitti baay'ee gara na nyaattee jirta ishee namni akka hedduu namni akkasii baay'ee jira beektaa duutis mana ofiitiin tolteedhaan beektaa duraan Oromoon yoo mammaaka intala Oromoo ta'uu kan kee wajjin garuu baay'ee tokko ofiitti qaanfate garuu Oromoodha jedhee naan sinii dhugaa rabbitti ishee maa daalacha Oromoo hin dhabde moo gurraacha Oromoo hin dhabde moo mee